Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Inni nagaa godhaa Waaqayyoof galannaa ta'u. Egaa guyyaa har'aas sagantaa bareeda tokko isiniif qabatee jiru. Egaa hin beekama dhugaa dubbachuu fi samoona kana YouTube'n hojjenne yoo isiniin jedhu isinirraa fagaadhaan jira. Dhiifama jechuuf obboleewwan keenya hundumti keessan har'a immoo obboleessa keenya faarfataa yookaas immoo barsiisaa Giruum waliin jirra. Baga nagaan dhuftee barsiisa keenya. Baga nagaan eegdee kun faarfataa Fedhuusaa. Eshi egaa barsiisa keenya kana gaaffiif deebii mana kiristaana keenya waliin taasisna jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya waa baay'ee raawwatu jedhee abdiin qaba. Obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya aga xumuraatti ilaalaa, akkasumas immoo warri miseensa hin taane miseensa taasisaniin jenna. Warroonni immoo miseensa taatan hundumti keessan share like gochuu hin dagatinaa, maqaa Waaqayyoo isiniin jenna. Egaa kallattiiwwan gara gaaffiif deebii keenyatti deemna jechuudha. Gaaffiin keenya jalqabaa yookaan gaaffiin keenya tokkoffaa akkas jedha. Akka mana kiristaana keenya Ortodoksii Tawaahidootti waqtiin amma irra jirru kun waqtii maal jedhama jedha barsiisa keenya. Waaqayyo isin haa gargaaruuti. Gaaffii kana obboleewwan keenyaaf deebisaa. Hayyee galatoomaadhaa kun faarfataa Fedhuusaa. Egaa manni kiristaanaa keenya hundumaan guutuudhaati. Wanta ijoollee isheetiif, foolota isheetiif barbaachisu hundaa tartiibessitee seeraan ishee suuraa jiraachifti jechuudha. Akkuma kana waqtiin kun akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti waqtii gannaa jedhamuudhaan beekama jechuudha. Eshi dhugumatti eebbifama. Waaqayyoon isin eebbisu. Egaa amma waqtiin amma irra jiru yookaan immoo zamana kiramti yookaas immoo waqtii gannaa jedhama jedhanii jiru barsiisaan keenya. Waaqayyoon sagalee jireenya isaanii dhageessisu. Egaa waa baay'ee bartu jedhee nan hubadha. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya aga xumuraa hordofa. Gaaffiin keenya lammaffaan waqtii gannaa erga jenne ganni hiikni mana kiristaana keenyatti ilaalu yookaan immoo ganna jechuun maal jechuudha mee barsiisa keenya? Hajji galatooma. Egaa akkuma sila jennee waqtiin kun waqtii gannaa yookiis immoo zamana kiramti jedhamee beekama. Egaa hiika isaatirraa gaafa kaanee zamana kiramti jechuun yookiin immoo waqtii gannaa jechuun jechoota sadan afran tokkorraa kan dhufe jechuun hiika sadii afur kan qabudha. Jechi inni irraa dhufe jecha gi'izii karrama jedhurraa kan dhufe jechuudha. Jecha gi'izii karrama jedhurraa kan dhufe yoo ta'u hiikaan isaa tibba gannaa, tibba diimessaa, tibba lolaan itti baay'atu, tibba roobni itti baay'atu, walumaa galatti tibba dukkanaa jedhameeti beekama. Tibbi kun jechuudha akka hayyuun mana kiristaana keenyaa Uuma Lissaan Kaasaa kan jedhaman bara 1981 akka barreessanitti hiikaan isaa gabaabinaan akkana fakkaata jechuudha. Okay, eshi dhugumatti barsiisa keenya eebbifamaa. Waaqayyoon isin eebbisu. Egaa mana kiristaana keenya ganni fi manni kiristaana keenya akkamittiin walitti dhufeenya qaba yookaas immoo walitti dhufeenyi amantii keenya fi ganna maalidha barsiisa keenya? Galatooma. San dura yookiin immoo gara gannaa fi kiristaanummaa yookiin immoo kiristaanonni itti wal fakkeeffamanitti osoo hin darbine uumama isaatiin yeroo gannaa kanatti roobni kan itti baay'atudha jechuudha. Roobni gaafa baay'atu immoo biyyee haruu danda'a, biyyee balleessuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo biyyee wajjin wal loluu danda'an jechuudha. Akkuma kana immoo ibidda wajjinis wal lolan, ibidda dhaamsuu danda'a. Ibidda humna guddaa qabu yeroo kanatti roobni cimaa fi roobni guddaa waan roobuuf ibidda kana barbadeessuu yookiin immoo balleessuu danda'a. Yookiin humna ittiin balleessuu qaba jechuudha. Bishaan gannaa yookiin immoo roobni gannaa. Faallaa isaatiin immoo yeroo itti bishaanii fi yookiin bishaan gannaa ta'ee yeroo kamittuu bishaaniitii fi ibiddi akkuma kana immoo biyyoonis itti wal fakkeeffamanii yookiin immoo waliin ta'anii walitti wal uumanii yeroo isaan itti jiraatan yookiin immoo amalli isaan ittiin jiraatan jira jechuudha. Isaan sadanuu amala mataa isaanii sadi qaban. Isaan keessa immoo kan ittiin wal ta'anii walitti wal uumanii ittiin jiraatantu jira jechuudha. Kan bishaaniitii fi ibiddaa fudhanne ibiddi amala ifummaa qaba. Bishaanis immoo amala ifummaa qaba. Amala ifummaa isaanii kanaan immoo walitti wal uumanii wal danda'anii wajjin jiraatan jechuudha. Waliinis wal gargaaranii jiraatu. Walis immoo yeroo isaan itti wal lolanii wal balleessan jira jechuudha. Kuni dhala namaa wajjinis wal fakkaata.
dhalli namaa gaafa biyya lafaatirra jiraatu foonii fi lubbuu qabatee jiraata. Foonii fi lubbuun kun immoo wal lolaa wal buusaa wal kaasaa jiraatu jechuudha. Wal qoraatu wajjin jiraatu jechuudha. Kana isin fakkeeffamu. Amma fakkeenyaa fi yaada tokko amma fakkeenyaaf lubbuun kana hojjetu yookaan hojii afurraa hojjetu jedha. Akkasuma immoo foon immoo jubbuutti akka dalaguuf kakaasa. Kanaaf wal loltee yookaan immoo wal dhabbii isaanii jidduu jiru kana fakkeeffama jechuudha. Eebbifama barsiisa. Gaa kanadha. Inni biraa bishaanii fi immoo lafa yoo fudhanne kun immoo biyyoo fudhanne isaanis amala itti wal fakkeeffamu qaba. Kenya yeroo kanatti bishaan waan baay'atuu fi biyyoo haree balleessa jennee kaalee rabbii. Amma immoo amalli isaan itti wal fakkeeffaman bishaan uumama isaatiin amala qorraa qaba jechuudha. Amala qorraa qaba. Laftis immoo amala qorraa qabdi. Amala qorraa qabdi isa kanaan yookaan hin gorra baay'ee. Kanaan immoo walii galanii walitti wal uumanii wajjin jiraatu jechuudha. Wajjin jiraatu jechuudha. Egaa gara gaafa keessanitti yookaan deebuu ta'e egaa tibbi gannaatii fi kiristaanummaan yookiin immoo kiristaanonni akkamitti wal fakkeeffaman jennee gaafa kaane egaa ganni dukkana jennee irraa jalqaba irratti yookiin immoo dukkanaan fakkeeffamaadha. Akkamitti dukkanaan fakkeeffama gaafa jennee roobatu baay'ataa duumessatu samii uffisee jira. Yeroo kanatti humni aduu yookiin immoo ifni aduu baay'inaan kan mul'atu miti akka yeroo bonaa san jechuudha. Kanaaf duumessaadha. Duumessi rarra'ee roobuudhaaf gaafa jedhu laftiin dukkanoofti. Dhoqqeetu baay'ata yeroo kanatti qorratu baay'ata. Kana jechuun rakkina jira jechuudha yeroo gannaa keessattuu qotee bulaadhaaf baay'ee rakkoodha yeroo kanatti jechuudha. Uumama hundumaafuu rakkoodha fakkeenyaaf hin kaasnatti qotee bulaa wajjin faaruu Daawit 125 irratti akkuma barreeffamu. Inni yeroo gannaa boo'ichaan sanyii isaa baadhatee gara maasii isaatiitti bobba'e yeroo bonaa immoo gammachuudhaan nadoo isaa haammatee qabateetu yookiin immoo firii yeroo gannaa san qabatee gammachuudhaan gara mana isaatiitti deebi'aa jedha faaruu 125 irratti jechuudha. Kuni rakkinaan kan wal fakkeeffamudha. Ganna keessa dhoqqeetu jira, ganna keessa qorratu jira, ganna keessa duumessatu jira. Yeroo kanatti qotee bulaan caammasaa kophee isaa ofirraa baaseetu suuraa isaa sassaabbateetu sanyii isaa fe'ateetu gara ooyiruu silaa ofii isaatiif qopheesse sanatti bobba'ee sanyii isaa facaase jechuudha. Rakkina kana dandamatee. Gaafa yeroo isaa darbeen isa facaase sana kunuunsee akka summiin isarra ga'ee quucarsee hin balleessinee fi aramas jalaa shoggoree waan silaa sanyii saniif ta'u taasisee ga'ee isaa ba'ee ga'ee waaqayyo dhafiisee waaqayyoon immoo biqilaa sana rooba isaatiin biqilchee guddisee gajjadee yeroo bonaa sana immoo firii isaa argate. Firii isaa hammatee nadoo isaa qabatee gara mana isaatti. Asirratti amma fakkeenyaaf yeroo tokko abboonni keenya yookaas immoo warroonni qonnaa qotan kun dhugaa amantaa qabu jedha. Yoon siin jedhu fakkeenyaaf yeroo facaasa kanarratti osoo waaqayyo abdii waaqayyoon abdataniiti maal godhu hojii isaanii qofa hojii waaqayyo keessa hin galan maal godhan inni faadhaafatu lafatti inni nu biqilche jedhanii argite abdii isaanii kana amma fakkeenyaaf osoo roobuu baatee hin biqilchuun kanaaf irroobu jedhan sirriitti abdatu waaqayyoon laal amantaa yoo qabanne waan guddaan amantaadha jechuudha asirratti hubachuu kan dandeenyu maali lafatti inni harcaasu yoon siin jedhu midhaan kana lafatti harcaasanii baay'isee nuuf kenna waaqayyo kan jedhu itti inni qaba as keessatti amma maal hubannaa fakkeenyaaf waa xiqqoo kennanii fi lafatti buusanii waa guddaa argachuu argite kanaaf kun egaa amantaa guddaas kan nu barsiisudha jechuudha fi barsiisa keenya. Obboleessa keenya isatti dhufnaa dhagoonni tolosaa egaa haala kanaan qotee bulaan samii isaa facaafatee yeroo gannaatti kanatti yeroo rakkinaa kanatti yeroo bonaa immoo yeroo silaa duumessis darbee dhukkeenis gogee qorris darbee jedhu sana immoo sanyii isaa kan waaqayyo lafaa biqilchee fi guddisee firii itti godhee aduudhaan immoo bisheessee isaa kenne sana fe'atee isaa hammatee gammachuudhaan gara manaatti galaa jechuudha. Maraajichi daawwiti dubbatee jechuudha. Egaa kiristaana wajjin immoo yeroon kun maal wal fakkeeffamoo jenne kiristaanni gaafa biyya lafaatirra jiraatu rakkina jira, gadadoo jira, dhiphinaatu jira, fannoo baatee jira, waanjoo baatee jira jechuudha. Egaa waaqayyoon ofuma isaatiif immoo cancala jaalalaatiin mirga abbaa isaatiin harkifamee abbaan isaa ilma isaa tokkicha irratti cakkanee yookiin immoo garaa jabaatee gara biyya lafaatti erge tarii fayyina ilma lafaati. Kun immoo nama fayyisuudhaaf jedhe jechuudha. Yeroo biyya lafaatti dhufutti immoo rakkinni gidiraan irra ga'ee jira. Sababa foon nama baatee jiru jechuudha. Sababa foon nama baatu malee inni waaqa miti inni waaqadha. Garuu immoo kaayyoo qaba kaayyoo biyya lafaa dhufeef.
Kaayyoo isaatiillee ilma namaa fayyisuudha. Ilma namaa fayyisuudhaaf immoo rakkinaaf dhiphinni gadaroon sun irra ga'uu qaba. Sababni isaa ilmi namaa kan kufe yookiin kan rakkate kan dhiphate kan kennaan isaa irraa mulqame suni waan waaqayyoon isaa baate sana baachuu waan hin dandeenyeef ilma namaa kan ta'e waaqas kan ta'e waaqayyoon gara biyya lafaatti dhufee rakkinaaf gidiraa sana simate. Eegan simate boodas immoo simachuu isaa qofa osoo hin barsiise jechuudha. Gaafa biyya lafaarra jirtan rakkinatu isinirra jira, rakkina isinirra jira, gidiraa isinirra jira. Fannoo ani baadhe kana hin baattanii garuu immoo jabaadhaa ani addunyaa isinii moo'eera jedhe. Akkuma sana immoo moo'eera. Rakkina sana baatee hundumaa salphiseera dhuma irratti jechuudha. Hundumaa leeyyootti uwwisee inni immoo mirgaan galee ijoollee isaatis immoo warra rakkatanii fi kaleessa qajeelummaan keenya akka uffata iccittuutti yookiin immoo akka uffata icciteetti nu jalaa lakkaa'ame warra jedhan sana iyya raajotaa sana dhaga'ee isaanis mirgaan galcheera jechuudha. Mirgaan galcheera. Egaa rakkinatu jira, gadadoo jira. Gaafa jedhu barsiiseera jechuudha. Akkuma inni barsiise akkuma qotee bulaan waqtii gannaa kana rakkinaaf dhiphina simatee yookiin immoo dukkana gannaa, rooba gannaa, qorra gannaa, dhukkee gannaa simatee sanyii isaa baadhatee ni gadda. Gara maasii isaatiitti bobba'ee sanyii isaa facaasee yeroo bonaa yeroo dukkanni sun darbu yeroo qorri sun darbu yeroo ifni sun dhufu sana firiin isaa sun immoo 60-30 ta'ee yeroo itti mul'atu jira. Akkuma isaan kiristaanni gidiraa fi dhiphina biyya lafaa jiru kana simate. Tarii gidiraa fi dhiphina gaafa jennu gidiraa fi dhiphinni karaa hedduun ilmoo namaatitti dhufu. Tokkoffaa ofii isaa jira. Foon keenyarraa gidiraa fi dhiphinni itti dhufa. Akkuma sila kaasanii sana foon fi lubbuun keenya furri keenya wal qoraa jiraatan. Kanarra gidiraa nutti dhufa. Yeroo foon keenya lubbuu keenya itti moo'ee rakkina keessa galuu jira waaqa wajjin lollu jira. Tarii waaqayyoon immoo gara boqottaan gara keessanitti nan dhufa. Ba'aa keessan gara kiyya fidaan isinirraan buusaan jedhee namni waa'ee sana yookiin immoo dubbii kana laphee isaa irratti barreeffatee qabatu foon isaatiin kufullee yeroo booda hin ka'a jechuudha. Yeroo booda hin ka'a. Kanaaf kufullee gaabbiidhaan of qulqulleessaa fooniif dhiiga gooftaa soorachaa kan deemu yoo kan ta'u ta'e rakkina addunyaa gidiraa addunyaa kana moo'atee mirga waaqayyoo taa'uu danda'a. Ifni bara baraa kan keessa jiru kan hin daangeffamne sana keessa jiraachuu danda'u isaa nutti hima. Kanaan kiristaanummaa dhaabuu fakkeeffamaa jechuudha. Dhugumatti eebbifamaa barsa keenya barsaa faarfataa jiru. Waaqayyoon sana eebbisu gaaffii isin gaafanneefis deebii gahaa nu deebistanii jirtu. Waaqayyoon sana eebbisu bara tajaajilaa keessan isiniif haa dheeressu. Kennaa qabdan kana caala waaqayyoon kennaa isiniif haa dabalu. Egaa maatiiwwan waaqayyoo gaaffii fi deebiin keenya guyyaa har'aa kanaadha. Gaaffii qabdan yoo jiraate koomentii keessan irratti yookaas immoo koomentii irratti barreessatii barsa keenya walii gaaffii keessan irratti mari'annee deebii akkasiniif laannuuf obboleewwan keenya ortodoksii marti keessan andara lafaarra kan jirtan hundumti keessaniyyuu gaaffii keessaniif deebii guyyaatti argatan amma dhagatiteef hundumti keenyayyuu akka gaafannu isiniin jedha. Eebbifama. Waaqayyoon sinaa eebbisu. Barsa keenyas eebbifama. Waaqayyoon sinaa eebbisu.